Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamidhaan boqonnaa 5ffaa barachaa akka jirru ni yaadattu. Boqonnaa kanaan ibsituuwwan ulfina haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha eegallee kan jirru. Egaan kutaawwan darban lamaan irratti kutaa jalqabaa fi kutaa lammaffaa irratti jechuudha. Maqaawwan kabajaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kanneen ta'an maqaawwan muraasaa tarreessinee barachaa turuun keenya ni yaadatama. Maqaawwan sun egaa kallattiimaan haadha keenya Dubroodhaaf kanneen kennaman karaa maatii ishee tokko tokko immoo karaa raajotaa yookiin immoo Dubroo dursanii kanneen turan raajonni abboonni keenya raajii isaaniidhaan haadha keenya Dubroo kan isaan ittiin galateeffachaa turan. Warreen biroon immoo duuka bu'oota booda kanneen kaan abbootiin mana kiristaanaa haadha keenya Dubroodhaaf kanneen moggaasan jenneetu tarreessinee ilaalaa turreerra. Qulqulleettii qulqullootaa jenneerraa haadha keenya jenneerraa Tsiyoon deessuu waaqaa kennaan kan guutamtee kanuma warri ishee baasan immoo Dubroo Maariyaam akkasumas Kidaane Mireet kanas jenneerraa fayyistuu addunyaa beezaawwite aalem jenneerraa haadha ifaa isaan kana tarreessinee hiikkaasaa wajjirraanii jechuudha. Kutaawwan darbaniin kan baranne kutaa har'aa kutaa 3ffaa barumsa kanaadhaan jechuudha kan ilaallu. Wantoota haadha keenya Dubroo Maariyaam uumamtoota hundumaarraa adda ishee taasisan kan jedhuun barumsa keenya kan itti fufna kan ta'u waaqayyo abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan Dubroo Maariyaam uumamtoota hundumaarraa maaltu adda ishee taasisaa jennee yeroo gaafannu isa dhugaa dubbachuudhaaf tarreessinee xumuruu yoo dadhabne iyyuu garuu walakkaanii ilaalla. Walumaa galatti garuu abboonni maal jedhanii guduunfaniiru deessuu waaqaa Dubroo Maariyaamidhaan isheen uumaadhaan gad kan taatee fi uumamtoota hundumaan ol immoo maalla olidha. Uumamtoota hundumaadhaan ni caalti. Sanyii namaa keessaa qulqulloonni baay'een ni jiru isaaniin hundumaatiin olidha. Dabartee nama kan jalqabaa kan ta'e Addaaminis ni caalti. Isaan kana qofaa immoo miti hafuuraan kanneen jiraatan ergamoota waaqayyoos maal taati ni caalti jechuudha Dubroonaati keenya. Kanaaf kabaja ishee kana manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa kan barsiistu haa ta'aniyyuu malee kitaabolee adda addaatti bakka baay'eetti kan argannu yaa ta'u malee barumsa kanaaf garuu qabxiiwwan 5 tokko akka armaan gadiitti ilaallaa jechuudha. Keessumattuu haadha waaqayyoo Dubroo Maariyaamidhaan maalidha kabaja kanaan kan ishee ga'e uumaadhaan gadiif uumamtoota hundumaadhaan kan ishee taasise maalidha kan jedhu qabxiiwwan muraasaa haa ilaallu. Kan jalqabaa haadha waaqayyoo yookiin immoo deessuu waaqaa ta'uu isheeti. Deessuu waaqaa yeroo jennu waaqayyoon kan deesse jechuudha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos namas waaqas ta'ee tawaahidoodhaan yeroo mul'atu dhalatee kan mul'ate irraadha Dubroorraadha. Kanaaf gooftaa keenyaan waaqayyo yeroo jennu ishee immoo maal jenna deessuu waaqayyoo haadha waaqayyoo jenna jechuudha.
deessuu waaqayyoo kan jedhamte qulqulleettii dubroo maariyaam qofaadha. Isheerraa kan hafe dubartoonni kamiyyuu maqaa kabajaa kana kan argatan hin jiran. Hin dhalannes hin turres gara fuuldaattis hin dhalatanii gara fuuldaattis jiraachuu hin danda'an jechuudha. Maaliif gooftaan keenya kan dhalatan tokkodha dubroorraa dhalate kun dhumeera. Kanaaf dubroon maariyaam haadha kanaan haadha waaqayyoo ta'uu isheedhaan dubartoota hundumaadhaan ol ni caalti. Bakka baay'eetti dubartoonni kabajamoon baay'een jiru kitaaba qulqulluu keessaa. Haadha raajotaa jechuudhaan kanneen kabajnu ni jiru. Haadha qulqullootaa jennee ni kabajna. Haadha duuka bootaa jennee ni kabajna. Haadha wareegamtootaa jennee dubartoota baay'ee ni kabajna. Dubroo maariyaam garuu haadha eenyu jennee kabajna? Haadha waaqayyoo deessuu waaqayyoo jenneetu kabajna jechuudha. Kanaaf sanyii namaa hundumaarra maal taate ni caalteetti jechuudha. Akkuma kana gosoota ergamootaa keessaa hoo ergamoota waaqayyoo keessaa gosoonni kiruubel warreen jedhaman teessoo waaqayyoo warreen baatanidha. Kanaaf isaanii maal jennee kabajna? Teessoo waaqayyoo baatu jennee hundumaa kabajna jechuudha. Dubroodhaan garuu maal jennee kabajna? Teessoo isaa kan baatan ibidda waaqummaa sana isheen immoo garaa isheetti baattee gadameeshaa isheetti baattee jechuudhaan dubroo kabajna jechuudha. Kanaaf dubroonaati keenya haadha waaqaa ta'uu isheedhaan uumamtoota hundumaatiin ol ni caalti hundumaan olidha jechuudha. Kan lammaffaa immoo ergamootaan kan kabajamte kan galateeffatamte ta'uu isheetiin uumama hundumaa oliitiin ni caalti. Egaan ergamoonni waaqayyoo durii kaasanii yeroo adda addaatti gara qulqulloota abbootii keenyaa gara qulqulloota harmoolii keenyaa bakka adda addaatti ergamaa turaniiru. Fakkeenyaaf gara Iyyaasuutti ergamaan qulqulluun Mikaa'el ergameera, gara Balaamitti ergameera, gara Maanu'eelitti ergameera, gara Daani'elitti qulqulluun Mikaa'el qulqulluun Gabri'eel ergamaniiru, gara Zakkaariyaatti qulqulluun Gabri'eel ergameera, qulqulluun Rufaa'eel gara Xoobiitti ergameera. Lakkoonee iyyuu xumurru baay'eetu jiru. Kakuu moofaa keessumattuu bakkeewwan adda addaatti ni arganna. Qulqulloota abbootiitti qulqulloota harmooliitti yeroowwan adda addaatti ergamaa turaniiru. Yeroo kana ergamoonni waaqayyoo maal taasisaa turani? Wanta dhufaniidhaaf qofa dhimma isaanii qofa ergaa isaanii dabarfachuudhaan deebi'aa turaniiru. Gaaffii yeroo jala deebi'ullee yeroo isaan itti rukkutan faayyutti ni jira. Fakkeenyaaf kan lubicha Zakkaariyaas yoo ilaalle jecha ergamicha qulqulluu Gabri'eel amanuu dadhabuu isaarraan kan ka'e qulqulluun Gabri'eel maal jedhee ani waaqayyo dura kan dhaabbatu qulqulluu Gabri'eelidha. Jecha kana amanuu wanta dadhabdeef jechuudhaan adabeera. Egaan haala kanaatiin jechuudha ergamoonni waaqayyoo dhufaa kan jiran. Gara kan dubrootti gaafa deebinu garuu ergamichi gara Zakkaariyaatti kan ergame ji'oota ja'a booda haaluma wal fakkaatuun gara haadha keenya dubroo maariyaam yeroo dhufu maal jee jalqabe? Zakkaariyaasiin gammadedha. Gammadii ati kennaan kan guutamtedha. Ati luboota keessaati hangafadha yookiin kabajamteetta. Waa tokko hin dubbanne haati manaa kee mucaa dhiiraa ni deessi kallattii maal jechuudha. Gara dubrootti dhufu garuu wangeela Luqaas boqonnaa 1:28 kan argannu maal jedha? Kennaan kan guutamte gammadii yaa ayyaana qabeettii. Ati lootoo keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan dubbate. Hiikkaan isaa kanaatu miti kan hiikamuyyuu. Gammaddu kennaadhaan kan guutamte gammadii tafasihii fisihiit oo miilita tsaggaa tafasihii gammadiidha. Fisihiit kan gammadde kennaadhaan kan guutamte jechuudhaan itti dhufe jechuudha. Kanaafuu gammadduu kan taate kennaan kan guutamte gammadii ati dubartoota hundumaa keessaatti kan eebbifamtedha jechuudhaan galatoodhaan eegalee jechuudha. Ergamoota hundumaa bakka bu'uudhaan ergaa fayyina namaa himuudhaaf kan dhufe qulqullichi Gabri'eeliin haaluma kanaatiin ergamoota hundumaa bakka bu'ee dubroodhaan galatoodhaan isheef jalqabe jechuudha. Isheenis kanatti hundaa'uudhaan gaaffiiwwan gaafatteetti achuma kitaabicharraa gaddeebisnee yeroo dubbisu ni arganna. Ergamichi haala isheef ifuu danda'uun hunduma ibsee fi erga xumuree booda maal jedhe waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu hin jiru yeroo jedhu ani garbittii waaqayyoo kunooti jettee amantiidhaan fudhatte jechuudha. Kanaaf dubroon haala kanaatiin ergamaa waaqayyoo wajjiraan taphachuudhaan galatoodhaan galateeffamuudhaan isheen uumama hundumaarra maal taati ni caalti jechuudha. Kan biraan immoo dubroon uumama hundumaarraa adda kan ishee taatu kan taasise haadhas dubras al tokko ta'uu isheedha. Haadhas maalis dubras jechuudha lamaanuu al tokkotti taateetti. Addunyaa keenya irratti
akka seera uumamaatti jechuudha. Dubartoonni yookiin durba jedhamu yookiin harmee jedhamu. Kabaja isaanii eeggatanii warreen jiraatan dubartoota jedhamu. Erga kanaa booda garuu gaa'ilaan booda maal jedhamu harmee haadha jedhamuudhaan waamu. Kun eessumattuu wanta jirudha. Seera uumamaadhaan kan jirudha jechuudha. Dubroon Maariyaam garuu seera kanaan alatti kan ta'e icciitii qoratamuu hin dandeenye jechuudha. Qoratamuu kan hin dandeenyeen al tokkotti maal taateetti dubras haadhas ta'uu dandeesseetti jechuudha. Haadha yeroo jennu haadha Waaqayyoo, deessuu Waaqayyoo, haadha Iyyasuus Kiristoos. Dubroo yeroo jennu immoo dubrummaa bara baraa jechuu keenyadha. Dubroon dubrummaa bara baraa qabdi. Kana gara fuulduraatti barumsuma kanaan kan argannu waan ta'eedhaaf amman kaasnu. Icciitiin haadhummaadhaa fi dubrummaa kanaan egaa dubroon Maariyaam uumama kamirrayyuu uumama kam jechuudha kan caalte eenyuyyuu karaa kanaa ishee kan fakkaatu tokkoyyuu kan hin kaanedha jechuudha. Ammas taanaan hin jiru gara fuulduraattis kun jiraachuu hin danda'u. Haadhas dubras al tokkotti kan taate haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam qofadha. Karaa kanaa uumama hundumaatiin ol maal taati ni caalte jechuudha dubroon. Kan biraa immoo kennaa fannoo jalaa ta'uu isheetiinidha. Gooftaan keenya egaa addunyaa kana barsiisee erga xumuree booda dubbii fayyina isaa fannoo irratti yeroo raawwatu fannoo irratti fannifamee osoo jiru jechuudha. Gadi jedheetu eeyoon arge fannoo jalatti haadha isaaf akkasumas immoo baay'eesa kan jaallatu qulqullicha Yohaannisiin arge. Kana booda dubroo haadha isaa maal taasise kenne kunoo haadha kee jechuudhaan Yohaannisitti kenne jechuudha. Kanaaf fannoo jalatti haadha ta'uudhaan kan kennamte akkuma bara Musee innumta ofuma isaa jechuudha. Osoo foon hin uffatiin dursee maal taasiseera? Seerota saboonni Israa'eliif saboonni Waaqayyootiin geggeeffaman karaa Musee kennuudhaan addunyaadhaaf dabarseera. Amma immoo maal taasise foon uffachuudhaan fannoo irratti immoo kunoo haadha kee jedhee karaa Yohaannis addunyaan hundumaadhaaf haadha taasise jechuudha. Kanaaf haadhummaadhaan addunyaan hundumaadhaaf kennamuudhaan dubroo kan fakkaatu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf karaa kana eenyumarraayyuu adda kan taatedha jechuudha dubroonaati keenya. Kan xumuraan barumsa kanaan kan ilaallu dubroon kennaan kan guutamte ta'uu isheedhaan uumama hundumaarra ni caalti. Kennaan kan guutamte kan jedhu kun haala salphaadhaan kan ilaalamu miti. Kennaawwan dhala namaadhaaf kennaman dubroo bira jira jechuudha salphaadhumatti. Uumamaaf kan kennamuu danda'u Waaqayyo jechuudha. Hundumtuu kan jiru dubroo biradha. Egaan Waaqayyo gooftaan keenya yeroo adda addaatti qulqulloota abbootii keenyaaf akkasumas qulqulloota harmoolii keenyaaf kennaawwan adda addaa kenneera. Ergamootaafis dabalee kenneera. Dubroon garuu kennaadhaan kan guutamte haadha kennaa hundumaati. Haadha kennaa hundumaati. Kanaaf sirna qulqulleessaa dhaggeessaa yoo ta'e tahuboo miret ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል የምሕረትን ጸጋ ለሚካኤል ሰጠው። ዲፋማ ከና ዲፋማ ቁልቁሉ ሚካኤል ይዳፍ ከኔ ኤርጋ ምስራቸው ሂሙሞ ቁልቁሉ ገብርኤል ይዳፍ ከኔ ቀቤኛ ሳሚ ገሮኙ ፍላተ ድብሮ ማርያም ይዳፍ ከኔ ጀቹዳን ስርኒ ቁልቁልሻ ከኛ ንዱበታቸው ከናፍ ከና ሰሜቹ ከኑ ሁንዱ ማኖል ከንተ ጀቹዳ ሰነ ድብሮኒ ቀብዲ ከናፍ ማልጀና ከናን ድብሮ kan hundumaaranii caala. Fakkeenyaaf ilaallu qulqulloota keessaa kanneen jiran kan akka raajotaa, duuka bu'ootaa, isa booda abbootii mana kiristaanaa kennaa adda addaa kanneen qaban wajjira wal bira qabne yoo ilaallerre kennaan dubroo kan hundumaatiin ol ta'etu arganna. Kennaan ishee kan raajotaa ni caala. Raajonni abboonni keenya waa'ee nama ta'uu Waaqayyoo fagootti arguudhaan dubbatanii faarfatanii ni hawwan arguudhaaf jechuudha. Hawwaa turaniiru. Nama ta'uusaa garuu beekaniiru. Garuu hawwaa turaniiru. Dubroon garuu maal taate ogummaan Waaqayyoo kanaan ilma Waaqayyoo kan ta'e kana ni deessee jechuudha. Kanaaf isaan kun iddoo tokkotti kennaawwan kun lamaan walitti madaalamuu hin danda'an. Kan duuka bootaa laalle yoo laalle kennaan ishee kan duuka bootaadhas ni caala. Isaan isheerraa kan dhalate gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ilma ishee jechuudha. Addunyaadhaaf lallaban maqaa isaadhaan addunyaa naanna'anii barsanii maqaa isaadhaaf wareegaman. Dubroon garuu maal taate mucaa maqaa qulqulloonni kun maqaa isaadhaan kan wareegaman kana isheen immoo deessee harma ishee hoosistee gammoojjii Gibxitti qabachuudhaan baqattee guddisteetti jechuudha.
kanaaf kun iddoo tokkotti walitti hin dhiyaatu. Deebinee dhufnee gara mana kiristaanaatti mana kiristaanaa mana kiristaanaallee kan hundumaaranii kan kennaan dubroo kan mana kiristaanaarallee maal ta'a ni caala. Maaliif manni kiristaanaadhaaf fakkeenyaaf kennaawwan akka raajiiwwan adda addaa bakka itti dubbatamudha manni kiristaanaa, lallabni adda addaa bakka itti kennamu kennaa lallabaanii qabdi manni kiristaanaa, hafuuraan immoo kiristoota da'uudhaaf guddisuu kennaa kaanii qabdi manni kiristaanaa, kennaawwan adda addaa qabdi. Dubroo kennaawwan kana garuu dubroon maal taati kana ni caalti. Maaliif dubroon abbaa kennaawwan kana hundumaa maal kan taasisa kan deessedha jechuudha. Manni kiristaanaa kan ittiin dhaabbatte dubroon immoo deessee argamsiiste. Manni kiristaanaa kan ittiin hundoofte dubroon maal taasiste gadamee shasheetti qabachuudhaan erga deessee booda kana hundumaadhaaf akka inni ga'u kan taasistedha. Kanaaf dubroon kennaadhaan kan guutamte ta'uu isheedhaan eenyumarrayyuu ni caalti jechuudha. Amma ammaatti akkasumas gara fuulduraatti uumama keessaatii namni tokko kennaadhaan kan guutame kan jedhameef hin jiru. Abboonni kennaawwan adda addaa qabu garuu kennaadhaan kan guutaman miti. Kennaan isaanii murtaa'oodha. Darbees kan ergamootaa akkasumadha kennaa murtaa'aa qabu. Kan dubroo garuu kennaan uumamaaf kennamu hundumtu ishee harka jira jechuudha. Kanaafuu dubroodhaan kan adda ishee taasisan qabxiiwwan kana haala gabaabinaadhaan haala kanaatiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Yoo tarreessine baay'eewwan tarreessuu dandeenya. Garuu kun barumsa kanaaf nu ga'u kutaattaanuun mata duree biraa qulqullummaadhaa fi dubrummaa haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam kan jedhuun qabannee kan deebinudha kan ta'u. Guyyaadhaaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan baranneen firii gaarii akka oomishnu fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Eebbii kadhannaan gargaarsi haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam hunduma keenya wajjirraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.